warruma akka rabbiitti namni hundi sodaachaa ture Oromoo cinaasaa kolaasaa turan sana sararuma lama xalaa sarara lamaatiin gaggeesse. Maqaa dhuunfaadhaaf yoo ta'e carraa namni kamiyyuu arganneen argadhe ani maqaa dhuunfaa koof miti saba koofi. Saba koof immoo iddoon hojjechuu danda'uttan hojjechuu qaba. Uummanni kaleessas wal loleen beeku har'as wal lolaan jiru. Kan uummata walii buusu nu jechuudha. Warra mootummaa keessa jiru kana laallachuu qaba jechuudha. Jaalleen barroon qabsoo Oromoo keessatti waan guddaa hojjeteera. Yeroo namni hundumaan biyyi bilisoomeedha jedhee darsasaa guurratee magaalaa Finfinnee ilillii hoteelii keessa daankiraatumaa ture lakkii bilisummaan kana miti. OMN irratti qabsoo jalqabdan Isqaayiliin eessatti beeknanu maqaa isaa dhaawunuu natti xiqqaatanatti nama xiqqoo salphoo kan Piroofeesarri keessan waa'ee gaazaa kanaa wucaa jiran jechuudha bartee dhiirta kana wuccisiisti waan hundaa hojiitti kennanii isiin wuccii dhiirti dalagaa deemte jechuudha kun ammoo jawaa Itoophiyaa yeroo dubbini Mallas Zeenaawiin kana dura igiri cinqillaata ifoon jedhan sun dhugummaa ishee irraa adda ba'aa jirti ani sarara maayifan kana jechuu dandeessitanii atileet Fayyisaa Leellisaa irra irraan sidee bakka distiin siyaasaa irraa affeelamtu saniin ta'a hoggii distiin bishaan fixatteniin arga shuumoon Abiyyi bishaan fixattee jirti distiin Abiyyi bishaan fixattee jirti turii dhiyaadhu itti dhufuuf teessa akkuuf teessa feetullee jaaladhu feetullee mormi feetullee mormin akkuuf teessa arra ta'uu dhabuun malchiisa waggaa kana ta'uu dhabuun malchiisa baatii tana ta'uu dhabuun malchiisa ni argita waan itti dhufuu ta'u sirriitti itti qophaawamaa jira. Abiyyi moo hin danda'amu miitirkishoo Abiyyi waaqa seete barnamaatu chikaayee Abiyyi barkadee gadda wayyaaneen funyaan qabdee ariitee asii diiyaaspooraa ta'e asii Minisootaa taaskii oofuudhaaf isaa hayyama baafatee bar abbaa duulaa yaamee opiidiyoo keessa qaanii jee deebisee bar. Abiyyi moo hin danda'amu bakka waaquma guddaa gabbu'ee biyyi bulchuu jira. Wallaalummaa ta'e sallaale. Wayyaanee hangas geessu sanuu namni caccabsee daaraa godhe sekuriitiin sigale diplomaasiin qabeenyaan okkodoomiin ta addunyaa tana guutuu boo kaabineen bar kaabinee dhiisiitii bar ergamtuun kaabineetu gaafa wayyaanee san bar garaan isii hangana gayaa bar duudaan ciiftee nyaatti bar arra kaabineen tokko bar sigalee ummata zarafee qawwee milishaan itti qabsiisee nyaatu jira malee waa takka sa'aatii namni gartee bosobostee sirni kun diigee wal gadhiisee namni bar maraataa ibiddaa manziilaa fi ibiddaan mana citaa bira dhaabbatu kana akkami suuta ibidda kanaa fi manziila kana harkaa fuuna jee hayyoonni yaadu jira malee sigalee wanni kun waan faayidaa qabdu taateetii mitii jechuudha kan isin beekuu qabdan tanaa jechuudha. Itti aansuudhaan Jaawar Mahammad kootaa yaadaan nama mormaa je waan irreefu si haasisan yaadadhuga. Warruma akka rabbiitti namni hundi sodaachaa ture Oromoo cinaasaa kolaasaa turan sana sararuma lamaan xalaa sarara lamaatiin gaggeesse. Aankinis hin turre waraannis hin turre jeequmsis hin turre. Garuu galgala televiziyoona namni laalu gaggeeffamanii rundu. Kana waan nu hin dubbanneef waan hin dubbatanneef waan cajjedhamee irra butamee darbuun irra jiraatu miti. Kaan meedaaliyaatti kaayetu gaggeessaa beeknu akkatti gaggeessanii garuu gaggeessan. Akkamuma taalaataa jari suni koo wanni qabate nageenya qabataniiru maaloo qabataniiru jedhamaa ture amma immoo maal akka jedhamu hin beeku garuu hunda gaggeessee fixeera jechaadha. Maqaa dhuunfaadhaaf yoo ta'e carraa namni kamiyyuu arganneen argadhe ani maqaa dhuunfaa koof miti saba koofi. Saba koof immoo iddoon hojjechuu danda'uttan hojjechuu qaba. Maaliif kabaja kanatti hore ulfina kanatti hore jaalala naa kennee sadarkaa kanaa kan nageessise ga'umsaa fi dandeettii dhuunfaa lammaa miti saba kana eessatti yoon hojjedheefin bu'aa buusaa fi yaadeen
kamirraayyuu wannoo ta'e hojjechuun qaba malee ija taayitaa yoo uummanni kaleessas walloleen beeku har'as wallolaan jiru kan uummata waliin buusu nu jechuudha warra mootummaa keessa jiru kana laallachuu qaba jechuudha uummanni keenya hin soba nu barsiisaa jira uummanni keenya hinatu hata nutu barsiisaa jira uummanni keenya waliin jibbu nutu jibba barsiisaa jira kanaaf namni nuyi waliin dubbachaa jirru biyya balleessuu hin qabnu miidiyaadhaan nagaa biyyaa booressuu hin qabnu hooggansan qumaa hojjechuu hin qabnu tokkummaan akka dhufu uummanni akka wal jaalatu sabdaneessummaan obbolummaan akka jabaatu gochuudha qabnaa kajedhu dubbachaa jira namni itti dubbachuu jirru uummata rakkachaa jiru kanatti miti isa nutu rakkisaa jira namni itti himaa jirru warra mootummaa keessa jiru gadadoon uummataa oddoo daa'imni lama mojoo makara argitu haati deesse akka yaalamne odoo rakkattu ammoo kan kun itti dhagaamuu dadhabee waan biraa dubbatu kanatti himaa jira nageenyi uummata keenya bu'uu qaba miidiyaan kana dubbachuu qaba jaarsi kana dubbachuu qaba iyyuun kana dubbachuu qaba uummanni keenya dhumee jira kana sirriitti lafa qabsiifne yoon dubbatiin uummataaf dhaabbannee jiru jechuudha kana wanni hojjechaa jira. Jaalleen marroo achitti immoo isiniif dabartu warruma maxxansaa jiru isin dubbisaaf jaalleen marroon qabsoo Oromoo keessatti waan guddaa hojjeteera. Yeroo namni hundumaan biyyi bilisoomeedha jedhee darsasaa guurratee magaalaa Finfinnee ilillii hoteelii keessa daankiraatumaa ture lakkii bilisummaan kana miti. Ani yoo Oromoon bilisoomuu dide daggala biyya kootiin bilisoomsa jedhee nama daggalatti galeera. Otoo bara sana jaallee marroon daggalatti hin garree har'a Oromoon salphateera. Hamma tokko yoo ta'u naannoo waraanni bilisummaa Oromoo jaallee marrootiin hoogganamu keessa jiraatu uummanni hamma tokko nagaa qaba. Abbaan barbaade dhaqee ittiin taphatu. Namni kun kutataadha. Kanaaf har'a gaafa inni lubbuun jirutti jaallee marroo bakka kanatti kana naa goote nuuf galatoomi jechuu habarru. Waraanni jaallee marrootiin hoogganamu badiin balleessan jechaan jiru. Badii isaanii baay'ee isinitti himuu hin danda'a ragaa waliin. Garuu badii namaa lakkaa ooluun gatii maalii qaba? Bu'aa isaan Oromoodhaaf buusantu immoo guddaadha. Kanaaf galatoomaa. Kanaaf nu ulfaadha jaalle marroo jaallan isaanii wajjin jirtan jaalle gammachuunfa jaalle sanyiinfa nuuf jiraadha galatoomaa jabaadha ilaa waraanni keessan iddoo akkasiitti immoo badii akkasii balleessee jira badii keessan caalaa immoo hojii keessattuu namatti tola jabaadha ittiin jechuun maaliif nutti ulfaateera. OMN irratti qabsoo jalqabdan Isqaa'elin eessatti beeknanu maqaa isaa dhaawunuu natti xiqqaatanatti nama xiqqoo salphoo. Kan profeesarri keessan afuuftuu akkanaa kan girrisa malaallaan profeesarri keessan illee gabaarraa bitama argaa jirra nama narrabsini waan isin argitanuni waan isin sodaattanuni jechaan kaa jira kan profeesarri keessan akkana sobu kan profeesarri Oromoo akkana bitamu duwwaa sa'uudhaaf of nama tuffachiisa an sabuma kanarraa dhaladhee jette kanaaf Isqaa'el qabsoo keessatti san beeknu haati manaa manarraa ariitee OMN itti dhaqe kanuma gabaabaatti isa kanaa sa'uunatti hin tolu kan biraa isaa caatii mataatti baatu beekna caatii advertaayizii godha a doctor or a professor could not advertise a narcotic kanaafi an ilma namummaa nama kana keessa I wish in jedhuun ture ani nagarre ilma namummaa wal sobnee ijoollee sobnee biyya sobnee addunyaa jijjiiran jedhu never ever hayyuun kanan godhu hayyuun waan dhugaa irratti hundaa'eetiyyuu mootummaa morma fakkeenyaaf nageenya irratti hundaa'ee dinagdee irratti hundaa'ee foreign policy jedhee tooppikiidhaan kaasee mootummaa morma malee outright hin sobu namni waaqaree outright kun immoo humnan qaban gootumman qaban mootummaa keessa dalaganiin beekan waan dahilnatiin beekan waan waraanaan beekan waan siyaasaan beekan hunni jara girrisa duwwaadha girrisa waa'ee gaazaa kanaa wacaa jiran jechuudha bartee dhiirta kana wuccisiisti waan hundaa hojii itti kennanii isinii wajjin dhiirti dalagaa deemte jechuudha kun ammoo jawaar Itoophiyaa Oromoo walii galcha yookaan wal taasisa wali araarsa jechuudha ka'een maxxaa Gaashi Jawaar hirribaa ka'e moo yoo nama harkaa dhuftu akkana bara wanni Gaashi Jawaar hojii godhannee ibsatu biyya tana hojii godhachuu barbaada inumaa amma biloo jedhee warri isa barsiise jedhee waan jedhee amma
tana su jechuun jira marsala mataatiif kakaleessa wayyaanii jissinee abbichuu jisuuf tana su jechaa jira salphattuu amma eegi gurbaa salphinni kan kee irraa maa'ii tana jawwe adabattee taa'uu baannaan gaasha jawaan it is the last chance irra maa'ii irra dhumaati jechuudha jawaan salphinni isaa xiqqeen isaa jechuudha qeerroo kaasa jedhi mee xiqqoo bisii miila fuudhi jawwe salphinna tagarta garta addunyaa keessatti yoo ati xiqqaattee salphinna kanaa gadi hin ta'in sila salphinna kanaa gadi kanaaf akkas inshallah waliin laallachuu taanu warri guyyaa irraa hojii jawaarii godhatteettani jawaar taphatti hin jiru gurbaa haga inni karaa irraa galchuutti haga jawaariin adabatee annama tokko waa takka harkaan qabu waan ummataallee harkaan qabu an Jawaar Muhammad jedhee inni galutti adabatee taa'uu biyyarraa taa'uu baannaan akka itti galchuun ni beekna jechuudha. Dhufee akka dhiiraa wajjin qabsaa'u danqaraa keessa deemanii Awurooppaa Ameerikaa keessa deemanii qabsaa'u naga duraan dabre akka duriin amala gowwaati itti Oromoon dhagaa akka duriin amala gowwaati biyyi tun jabaattee laafattee rakkattee beeloftee waan feete taate ummata Itoophiyaa murteeffata malee ani waggana keessanii what inuma ballaan qoma dhaatee bar an namoota dura taa'ee waan kana caqasuun ajaa'iba an waggana keessanii jedhan mukatti cabsee bar am your leader jedhan laan waggana keetti ni namoonni barate keessaa bakka san akkam Jawaar waggana jiraat eenyu filatee yoon filatan ka ummanni filatee hin filanne garteen arrabsa Dhiiroo dubbini Mallas Zeenaawiin kana dura eegiri cinqillaata ihoon jedhan sun dhugummaa ishee irraa adda ba'aa jirti. Anis har'a maaf kana jechuu dandeessitanii atileet Fayyisaa Leellisaa har'a. Irraan sii deebi'a bakka distiin siyaasaa irraa affeelamtu saniin ta'a hoggii distiin bishaan fixatteniin argan. Shuumoon Abiyyi bishaan fixattee jirti. Distiin Abiyyi bishaan fixattee jirti. Turii dhiyaadhu itti dhufuuf teessa. Arkuuf teessa feetullee jaaladhu feetullee mormi feetullee hin mormin arkuuf teessa arra ta'uu dhabuun malchiisa waggaa kana ta'uu dhabuun malchiisa baatii tana ta'uu dhabuun malchiisa ni argita waan itti dhufuu ta'u sirriitti itti qophaawamaa jira Abiyyi moo hin danda'amu miitirkishoo Abiyyi waaqa seete برنامج تشخايب أبي يبركن دينك دو يانم فنيان قبضة أريته أسي دياسپورا ته أسي مينيسوتا تاس كي أو فودا إسا هيجما بافتة بر أبادولا يامي يو فيديو خيسا كان يجي بيسيبر أوي موني زت بكا واقو مرة واقو مقدا قبو إبي يقول تجرا سيقول والله لما تيسلال سيقول wayyaanee hangas geessu sanuu namni caccabsee daaraa godhe sekuriitiin sigale dippiloomaasiin qabeenyaan okkodoomiin ta addunyaa tana guutuu boo kaabineen bar kaabinee dhiisiitii bar ergamtuun kaabineetu gaafa wayyaanee san bar garaan isii hangana gayaa bar duudaan ciiftee nyaatti bar arra kaabineen tokko bar sigale ummata zarafee qawwee milishaan itti qabsiisee nyaatu jira malee waa takka sa'aatii namni gartee bosobostee sirni kun diigee wal gadhiisee namni bar maraataa ibiddaa manziilaa fi ibiddaan mana citaa bira dhaabbatu kana akkami suuta ibidda kanaa fi manziila kana harkaa fuuna jee hayyoonni yaadu jira malee sigale wanni kun waan faayidaa qabdu taateetii mitii je kan isin beekuu qabdan tanaa jechuudha. itti aansuudhaan Jawaar Muhammad kootaa yaadaan nama mormaa je waan irreefu sii haasisan yaada dhuga